Qarshii liqii nama gaafata. Gaafa kamisaa siif deebisa jettee kakatta. Ammaaf waan rakkatte malee qarshii baay'ee akka qabdu dubbatta. Atuu namaaf liqeessitee akka jirtu faa tarreessita. Na amani kamisa galgala qarshii kee mana keetti sii fida jetta. Namichi si dhaggeeffatee dubbii kees amanee tole jedha. Qarshii sana siif liqeessa. Irraa fudhattee eebba keetti dhangalaaftee biraa deemta. Kamisni dhufe qarshiin hin jiru. Namichi ammamoo amma naaf bilbila jettee eegda. Torban sana bilbilli yoo bilbilamu kaanuma namichaa sitti fakkaata. Namnis karaatti yoo sitti dhufu namichuma sitti fakkaata. Nagaa dhabda. Kamisni tokko darbe, kamisni lammaffaa dhufe, sadaffaanis dhufe. Ati qarshii namichaaf deebistu hin arganne. Ni bilbile namichi. Dafqisitti dhufe. Sagaleen kee akka hollachuu ta'a. Sababa 10 tarreessita. Sababiin kee mataa miilan qabu. Guyyaa 2 qofaanaaf obsi jettee waaqaaf lafa waamtee kakatta. Guyyaan 2 darbe ati waan deebistuun arganne. Booda bilbila namichaa kaasuu dhiifta. Ammoo naannoo hin jiru gaafan deebi'u siin arga faa jetta. Dhokachuuf yaalta. Naannoo namichi jira jettee yaaddu hundatti karaarra maqxee dalga keessa deemta. Gaafa tokko otoo ati karaarraa maqxee hadhaba keessa deemtu daandii qal'oo tokko gubbaatti namichi fuula kee duraan sitti dhufa. Gara itti maqxu hin qabdu. Iji kee fi iji isaa wal arga. Wal bira geessani. Mee maaluma jettaa? Maaliin jalqabee maaliin xumuran jettu? Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessan miti obboleettiin keessan nagaa kootii waaqatti haa tolu. Barreeffama kana karaa telegiraamii argee gaafan dubbisu baay'een kolfee akkasuma immoo jechuudha waan na mudate yaadadhee jechuudha. Bara kana keessatti jechuudha dura namni gaafa birrii liqii namaa gaafatu nama sossobatee nama kadhateetu namarraa fudhata jechuudha. Amma garuu jechuudha birrii namaaf liqeessee namni birrii liqeesse suni kadhatee meeqa sossobeetu birrii sana deeffataa jechuudha. Baay'een keessan ijoolleen keenya shamarranii keessumaayyuu jechuudha. Hiriyaama shamarranii haa taatu. Akkasuma immoo kan biyya keessa jirtus kan biyya alaas haa ta'u. Karaa dhiirotaas haa ta'u. Isa karaa jaalalaa, isa karaa wal sobuu, isa karaa abbaa manummaa fi haadha manummaa otoo hin taane jira mitiiree. Akka walitti dhufeenya namaaf nama gidduutti birrii walirraa liqeeffachuun tokko jira mitiire. Gaafa ati rakkatte kan iddoo rakkoo keetti si liqeessu jira mitiire. Gaafa rakkatte immoo kan gaafattu jira mitiire. Yeroo kana keessatti jechuudha bara ammaa kana keessa maal akka ta'e Waaqayyo haa beeku malee namni akka gaafa liqii sirraa fudhatu sana in ta'u gaafa sii deebisu. In ta'u sirumaa in ta'u jechuudha. Maaliif akkani ta'e hin beeku. Ofii meeqa kadhattee ofii meeqa asii mataa miila dhoofteeti kanatti birrii kee deeffattu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Anan na mudate beeka waan akkasii. Namichi kunillee jechuudha Waaqa isa gargaaru karaa qal'oo irratti walitti dhufaniidha. Garuu namni sun ammas itti dhufe malee qarshii harkatti hin baatu. Garuu namni sun ammas sobee haa darbu. Beellama qabee guyyaa biraatti darba haa ta'u. Isa kana nuti hin beeknu. Barreeffamichi nuuf hin xumuramne. Garuu asirraa barnoonni argamu tokko maali yoo jettani namni karaa sobaa deddeemu jechuudha. Gaafa guyyaan isaa ga'ee jechuudha. Akkasuma immoo sobaan deemee namni tokko fiixaan hin ba'u jechuudha. Iddootti rakkatu jira. Mee
ani sababa namni birrii narraa liqeeffatee bilookkii na godhe akkasuma na cufee akkasuma natti jijjiirame jira jechuudha. Hiriyyummaamaan sinii galee miti. Baay'ee keessan kun akka mudatee jiru abdiin qaba. Akka namicha kanaa karaa qalloo irratti walitti dhufuu yoo baattan iyyuu karaa toora bilbila keessanii baay'een akka wal addunyaa lammaffaa waraana walitti banee akka ta'e nan beeka. Sababiin isaa yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Hiriyaamti ati amantu, hiriyaamti ati jaallattu tokko gaafa rakkoo sababa maatiif haa ta'uu, sababa hiriyaaf haa ta'uu, sababa haala meeshaatti bittuu haa ta'uu, sababa ittiin lafa bittuu haa ta'uu, iddoo rakkoo guddaan quunnametti gaafa sirraa liqeeffattu garuu gaafa deebiif gaafattu akka gaafa sirraa fudhatte sanaa hin taatu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi jechuudha. Ani birrii namaafis liqeesseera, namarraas liqeeffadheera. Ani gaafan birrii liqeeffadhe amman birrii nama sanaa deebisutti keessi koo boqonnaa hin qabu. Namoonni ani birrii isaanii deebisaafii turellee jechuudha ragaa kooti. Garuu dhugaa waaqayyo isa waaqa jiraataati miti amma jechuudha. Birrii namaaf liqeessitee jibba horachuurra otoo namaan liqeessin birrii kee harkatti qabattee taa'uu wayya bara kana jechuudha. Maaliif tokkoffaa birrii kee itti naftu, lammaffaa immoo jibba fudhattaa jechuudha. Rakkoo keessanii waliif hin hirmaatinaa, hiriyaa keessaniif hin liqeessinaa, waliin gargaarinaa jechuu koo miti. Sinii galee miti. Bara kana yoo har'a namaaf liqeessite marsaa lammaffaa irratti immoo namni sun ammas immoo kanaan dura rakkoo isaa baafteetta ammas immoo akka tasaa taatee ati harkaan qabdu yoo ta'e namni sun dhufee yoo si gaafate jechuudha. Anuu hin qabu otoo tette namni suni waan ati itti jijjiiramte wayii, waan ati otoo ati qabduu dhowwatte wayii itti fakkaata malee dhuguma namni si hubatee rakkoon qabu dura na gargaarteetta galatoomii siin jedhe si bira darbu hin jiru jechuudha. Maal akka ta'e ani hin beeku. Bara kana kan jibba sii bitu qabeenya keeti, kan jibba sii bitu dandeettii keeti, kan jibba sii bitu hojii ati hojjetaa jirtudha. Sinii galee miti. Duraan namni tokko yoo hate, yoo sobee, yoo nama walitti buusee namni suni baluun akkasii akko amalla baluu akkasidha nama jedha namni. Bara kana yoo ati qabaattes, yoo ati dandeettii addaa qabaattee waa tokko hojjettates, yoo immoo isuma qabaattu kanarraa namaaf liqeessuu baattes hin jibbamta. Maal akka ta'e waaqayyo haa beeku. Qabaattees hin jibbamta, yoo liqeessites hin jibbamta. Mee akkam taana jedheen mee akkam taana dhugaa waaqamee isa maatiiyyuu miti isa kanii firoota liqii oton taane jaalalaan laattan sana isiniin jechaan jiruan akka namicha kanaa jechuudha. Miidhaan namicha kanaa waan keessa koo jiruuf anin har'a barreeffama kana akka tasaa argee dubbisee irratti viidiyoo hojjetaa jira jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Osoo ati hin beekin namni ufee liqii si gaafata miti amma ani nama tokko waan irraa beeku hin jiru. Ufee liqii yoo na gaafate rakkoo isaa natti matee nan gargaara. Garuu gaafa naa galchoo birrii sana iddoo 9tti kutee iddoo 3 4tti kutee naa galcha malee akkan ani takka kaash godhee laadhee fi sanaan taatu jechuudha. Kun immoo jaalala hiriyyummaa gidduu jiru adda baasaa, amanamummaa ati qabdullee sirraa hir'isaa. Akkuma gaafa fudhatte sanaa deebisi yaa obboleetti, yaa obboleessa. Namni tokko rakkina kee bira dhaabachuuf akkasuma immoo bakka rakkattetti si furuuf takka maallaqasaa qabeenya qabu si gargaaree si liqeesse miti. Inni ati iddoo 9tti kuttee galchituu fi maalidha? Inni ati guyyaarraa gara guyyaatti dabarsitu maali? Siin oolu siin hafu waan ta'eef ofumarraa gashi bakka. Ofumarraa gashi. Rakkoo kee isa hafetti immoo jabaadhu hojjetadhu. Yoo amanamummaa qabaatte namicha sanarraayyuu deebitee fudhachuu dandeessa. Amma dhugaa namni illee nama jiila obboloota koo gaafa liqii namarraa fudhattanii ji'arraa ji'atti, torbeerraa torbeetti, waggaarraa waggaatti gaafa dabarsitanii amanamummaa hin dhabdu. Lammaffaa immoo deebitanii nama sanarraallee
waa argachuu hin dandeessan. Garuu immoo otuma rakkattanii nama sanarraati akkuma fudhattaniin yoo deebistan jechuudha. Tokkoffaa amanamummaa guddaa akka qabdan mul'isa. Lammaffaa immoo nama kanatti illee deebitanii rakkina keessa yoo himattani namni kun deebisee birrii sana isinii liqeessuu danda'a yookaan immoo hiriyaa isaarraa darbee isinii liqeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti babbaqattanii onlaayinii cufattanii bilbila cufattanii daandiirraa maqxanii nama babbaqachuu otoo hin taane rakkoo keessan hir'uu keessan qabadhaatu namuma sanatti deeba. Waliif furmaata waan ta'eef wal sossobuun tokkoffaa cubbuudha. Lammaffaa amanamummaa hiriyaa gidduu jiru balleessaa, jaalala isin gidduu jiru aamsa jechuudha. Kanaaf akkuma gaafa nama sanarraa fudhanne taanu jechuudha. Warri birrii koo warri komettanii biloogii dagootanii asubaan dhaggeeffadhaadha. Ana bichaa miti baay'een keessan akka filannoo kana qabdan abdiin qabaa jechuudha. Turtiin waliin gootaniif galatoomaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinuttis nagaan naa tura. Komii yoo qabaattanis immoo komentii naa kaa'aa.